Pireezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo manguddoo araara TPLF fi mootummaa federaalaa gidduu ture waldhabdee ammaan tana mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti hammaataa dhufte jidduu ilaaluuf Tigraayitti maluun qondaaltota olaanoo TPLF wajjin marii taasisuun ibsame. Jiroo qabxiin kutaa kudha lammeessaa itti foomuu ibsameeti jira. Qormaata biyyoolessaa bara kanaatiin barattoonni naannoo Oromiyaa lama akka biyyoolessaatti qabxii olaanaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa qabatanii jiraachuun ibsame. Haa ta'uti malee dhibbantaa barattoota dabareetiin naannoon Oromiyaa akka biyyoolessaatti sadarkaa torbaffaarra jirti. Bal'inaan dhiyeessina. Hundeessaa fi hoogganaan Baladaras magaalaa Finfinnee mootummaatti finciluun gareeffannoo hoogganaa jiru Obbo Iskindir Naggaa odeeffannoo du'a isaa labsamte hordofuun ibsa kanneen lubbuun jiraachuu beeksise. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu guyyaan irraa haga 25 barra 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo oduu Egeree Miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti himna. Daawwannaa ergama addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoon gara Tigraay ilaalchisee TPLF ibsa guyyaarraa kenniteen pireezidaantii Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el ergama addaa gamtaa Afrikaa kanaa wajjin wal quunnamuun marii taasisanii jiraachuun ibsame. Daawwannaa kanaan dura keessatti komii qabaachuun TPLF ibsite. Dhimmoota ijoo shanan mootummaan federaalaa waliin mariidhaaf akka qabxii jalqabaatti adda baafaman irratti ammas komii qabaachuu TPLF ibsa isiitiin addeessite. Mootummaan federaalaa uggura diinagdee Tigraay irratti ka'ee akka kaasu marsaa waraanaa amma jalqabee akka dhaabuu fi haala nageenyaa tasgabbeessuu daangaawwan Tigraay bakka itti deebisee saraaru baqattoota Tigraay haala kabajaa fi naamusa qabuun qe'ee isaaniitti deebisu seeraa fi haala siyaasaa adda bilisummaa uummata Tigraay beekamtii kennuu kan ta'u ergamaan addaa gamtaa Afrikaa gaafa Afrikaatti Obasanjoon abbootii taayitaa federaalaa waliin erga mari'ateen booda torbaan tokko yookiin lama keessatti gara Tigraay kan deebi'u ta'u TPLF eega Olusegun Obasanjoon TPLF wajjin mari'ateen booda mootummaan federaalaa haleellaa adda addaa irratti dhaqqabsiisuun kan isaan gaddisiise ta'u Obasanjoon mataa isaatti himuudhaan Obasanjoon hordofii tana taasisuu dhabuutti kan itti gaddan ta'ullee ibsan. Haa ta'uti malee TPLF fi mootummaa federaalaa ulaagaa waliigaltee ammaan duraa kana yoo guute hojiirra kan oolchoote walii hangalluu fi wajjin kan mari'annu ta'uu jechuudhaan kan beeksisan hoggaa ta'u garuu mootummaa kanarraa abdii kan hin qabne ifatti ibsanii jiraachuu ibsa isaanii kana keessatti addeessan. Barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa kudha lammeessaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa fudhatan hundi guyyaarraa gayya 25 bara 2026 galgala sa'aatii takkarraa eegalanii qabxii isaanii laallachuu akka danda'an marsariitiin bu'aa qormaata biyyoolessaa gadhiifamee jiraachuun ifame. Haaluma kanaan barataan qabxii isaa laallatee yookaan gaafii qabu marsariitiin dhimma kanaaf qophaa'ee jiraachuu fayyadamuudhaan marsariitii kanarratti komii isaanii kan dhiyeessan ta'ullee ministeerri barnootaa beeksise. Komii kana dhiyeessuuf arrarraa eegalee hanga guyyaa lamaatti kan itti fufoggaa ta'u deebii iyyata barattootaa kun achumaan karaa marsariitiin kan deebi'u ta'ullee ministeerri barnootaa beeksise. Kanaafuu barattoonni fi maatiin barattootaa filannoowwan sirrii dutee sii gaditti isiniif dhiyeessine qofaan fayyadamaa jechuun ministeerri barnootaa kan ifoomse hoggaa ta'u qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2018 kanaan mana barumsa waldaa misooma Oromiyaa Adaamarraa barataan Jaalalaa Girmaa saayinsii uumamaatiin qabxii waliigalaa 600 keessaa 590 akka qabxii ijaa deebisuun sadarkaa tokkoffaa akkasumallee barataan mana barumsa bultii addaa Dodolaa barataan Saadam Abdulaziz saayinsii hawaasaa qabxii waliigalaa 600 keessaa 576 fiduun saayinsii hawaasarraa sadarkaa tokkoffaa akka biyyoolessaatti sadarkaa lammaffaa qabatee jiraachuun ibsame. Haa ta'uti malee akka barataatti naannoon Oromiyaa dursutellee dhibbantaa baay'ina barattoota dabareetiin bara kana naannoo Somaaleetii fi Oromiyaan duubarra kan jiran ta'uu ifame. Haaluma kanaan akka ibsa ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa ibsatti bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhibbantaa 32 qabxii 3 dabarsuudhaan barattootaan sadarkaa tokkoffaa naannoon Hararii dhibbantaa 22 qabxii 67 lammaffaa Afar qabxii 15 dhibbantaa 6 sadaffaa Amaaraan dhibbantaa 15 qabxii 56 afuraffaa Dirree Dhawaan bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa dhibbantaa 11 qabxii 29 sadarkaa 5ffaa naannoon Tigraay dhibbantaa 11 qabxii 2 sadarkaa 6ffaa naannoon Oromiyaa dhibbantaa 10 qabxii 5 sadarkaa 7ffaa naannoon Jiddugala Itoophiyaa dhibbantaa 9 qabxii 2 sadarkaa 8ffaa naannoo Somaalee qabxii 9 qabxii 2 sadarkaa 9ffaa naannoo Sidaamaa dhibbantaa 6 qabxii 9 kurnaffaa Benishaangul Gumuz 6 qabxii 2 11ffaa naannoon Kibba Itoophiyaa dhibbantaa 5 qabxii 8 sadarkaa 12ffaa naannoon Kibba Lixa Itoophiyaa dhibbantaa 4 qabxii 9 sadarkaa 13ffaa Gambeellaan sadarkaa dhumaa dhibbantaa 3 qabxii 7 galmeessuun sadarkaa 14ffaa qabaachuun ifame.
አቶ እስክንድር ነጋ ለምናቀርብለው ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ እናመሰግናለን። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የእርሶ መገደል ወይም ሞት ዜና ሁንዴሳፊ ሆገናን በላደረስ መጋላ ፊንፊኔ ሞቱመት ፊንጭሉን ገሬፋኖ ሆገና ጅሮ እስክንድር ነጋ ኦዴፈኖን እስክንድር ነጋ ዱቴ ጅረ ጀት ሆርዶፉን ኢብሳ ቅሌን ጅራቹ ሳቤሲሴ አከ ገባሰ ዶች ዌል ያፋን አማራቲ ሆገናን ፋኖ አማራ ደሜ ፋላ ዘማን ካሴ ተውን ሆገና ከጅሩ እስክንድር ነጋ አኔ ልቡን ጅራ አኔ ዱኔቲ ንክያዱ ጀቹላን ዱበቴ ጅራቹ ዶች ዌልን አፋን አማራ ገባሴ እስክንድር ነጋ የኛ ከነ ዱዌ ጅራ ኦዴፈኖን ጅቱ ጉቱማ ጉቱቲ ሶበተው ካምቤሲ ሆጋተው አከሱማ ወጎተ ፍረን ደብራን ከነ ኸይሳ ድሮኒን ቅሌን ሰራቲ ፈሌላ ለፈራ ባጀቱለ እስክንድር ነጋ ሃሎል ፈታ ኸይሰቲ ፋኖ አማራ ቀበቴ ኦገና ጅራቹ ቤሲሴ ሶቺ ፊያሌላን ሁምኖተ ቲካሞቱማ ቦቆናኑ ዱሩውለ ገረፉል ዱራቲ ኡመታ አማራ ብሊሶምሱፍ ቆፒታ ይሳ ጅራ ጀቹላን ኢብሴ ቀብሶን ፋኖ ሁምኖተ የሮ ዴራቲ ኢላልቸ ገረጀ ቤጂ ናኖ አማራ ሲናኒን ከንደን ቀሞሶን ታኔ ኩተኖ ፊ ገረጀ ቡማዳን ቀብሶ ዱራ ዳበተኒ ከንፈልበተን ተው እስክንድር ነጋ ዱበቴ ጅራቹ ሊፎሜ